misraa fi fadliisaanii wanna abraaroo irratti godhaa turan argeera. Baay'ee isinii yaw teekwaandoo waan argi babbarattee jirti. Gaafa jara waamnu yoo ichaadha. Kanaaf wanti kun waan baay'ee na aarseef abraaroo wajjiniin isinitti agarsiisna. Kabbabdanii waan kanatti gochuu keessaniif keessattuu misraan sitti agarsiisaa qoy wal argina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni kun daama kazee jedhama. Inni kun togoodha. Maaliifuu isa isinitti himuudhaaf hin dhufne ashamaa harka hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo vlog akkam jirtu. Mucaan kun yaa pranki godhamee waa'ee daama kazeef togoo nutti mul'isuu akkanaan hin jenne. Maaliifuu har'a viidiyoo kabaraatti isinii deebi'eetan jira. Yaa'u viidiyoo dheengeddaa'an ergan asirratti viidiyoo isiniif hojjechuu dhiisee tuttureera. Naaliifi misraadhaaf fadliisaa walii galanii waan tokko kanatti godhaa turan isaadha. Kanaaf dheengeddas argitaniitu jedheetan yaada. Barri irratti na qabsiisanii na waamanii barri irratti akkasitti na qabsiisanii dudubbeetti na hidhanii jechaadha. Yaa'u nama gibbidaa wayii natti fidanii malee jechaadha. Sila nan rukuta Oromoon keessan sila rukuta ture isinii galee. Maaliifuu namoonni hedduunis waan baay'ee achirratti dubbataa turtanii isas dubbisaatan ture jechaadha. Isa wal qabatee har'a maal jechuufi fadliisaadhaaf misraadhaaf hojjetame viidiyoon kuni akkan isiniin dhiifne akka isinii baasu ilaa isiniin fannisa laa. Dheengeddayyuu utuu lamaan keessan taatanii fuuldura dhaabanii nama jechaadha. Akka yaa'u na sodaachisanii waan jarri natti godhan argitaniittu jechaadha. Kanaaf immoo anis isiniif hin baasaa jedheeraanii hammas yoo laaltan jechaadha. Viidiyoo kana yoo laalaa jiraattan anis isinis viidiyoo isin abraarii wajjin hojjennu si wajjin hojjennu waan arge lamuu hiriyummaa keessa hin barbaannu waan arge jettanii waan baay'ee dubbattaniittu jechaadha. Fadliisaas hiccitii isinan baasaan misraan immoo qoy hin argita. Lamaan keessanuu isin baasa anis isinii wajjin hojjechuun barbaadu jechaadha. Kan har'a isiniif qabadhee dhufe jechaadha. Naman viidiyoo wajjin hojjedhu tokko qopheeffadheetan jira. Dheengedda monatti kakatanii durba biraa akkas waan arganii natti dudubbataa turan jechaadha. Kanaan wal qabatee immoo har'a waanuma namni isin nama dhabe yookaan nama viidiyoo wajjin hojjetu dhabe waan argisiisanii waan baay'ee natti gootanii bakka akka waan hedduu natti gootaniittu beekaatan isin dhiisaa ture. Amma immoo rakkoon qabu amma nama qopheeffadheera yoo barbaade isiniyyuu jechaadha. Ani ofii kootii waan arge dhufee isinii dheessi rukutu nama si rukutu durba immoo durba akka keessanii isinii qopheesseera. Kan waan tokko wajjin hojjennus isinii fuudheetan dhufee jira. Baay'ee asirratti maal jechuun barbaada chaanaalii kana irratti iyyuu akkasiin hin gadhiisne gochuu nan danda'a beekaatan zimmeedhaara. Akkasiin chaanaalii si banattee turte baay'ee achirratti akkasiin gadhiistu gochuun isa waliin dubbanna. Maaliifuu chaanaalii kana ammoo warri haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo kana hundi keessanuu like gochuun dagatinaa isinii jechuu barbaada. Kanaaf haasaa isinitti hin dheeressu. Waan jarri natti godhan argitaniittu darbanii mee shamarra durba akkas gootii jedhaatu ijoolleen baay'een. Hadha immoo rakkoon qabu. Waliif baasna isa natti dhiisaatii. Amma gara nama tokko wal isiniin barsiiseetan ergaa kanas yaa waan tokko haa jettuun jaraanis gara naman fudhadhee dhufee na bukkee jira. Gara naman fudhadhee dhufeetti isin dabarsaa. Waan tokko isiniin jetti na waliin tura isiniif immoo nan baasa maal akka fiddan hin laalla. Amma immoo egaa hordoftoota keenya kan sichi viidiyoo waan arge na bukkee dhaabatu isinii galee jarri sun juntaa jarri sun bakka waan hin taane natti ta'anii kanaaf na waliin jara misraa rukuttame jecha. Kana booddee misraa fi fadliisaanii gurbaa kana irratti waan hedduu waan raawwataniif isaa wajjiniin viidiyoo hojjechuudhaaf amma gara fuulduraatti akka wajjiniin hojjennu. Kanaaf ittiin wal baraate jechaadha. Kana booda yaa'u akka gaardittis fudhadheetan deema. Waan jiru mee ilaalaattu miti jarri misraadhaan fadliisaanis yoo viidiyoo kan ilaalaa jiran jechaadha. Kanaaf akkuma dhageessan osoo isin dubbisin iyyuu waan tokko isinitti himteetti maaliifuu yoo misraadhaaf fadliisaanii hordofaa jiraatan yaa'u salaamtaa jedhiini waan tokko ittiin haa himi mee.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya ana Abraaroo wajjin amma viidiyoo hojjechuu dhufeera. An maqaa koo Hayaat jedhama. Abraaroo irratti Misraa fi Fadilii isaanii wanna Abraaroo irratti godhaa turan argeera. Kanaaf jecha ani immoo isaa wajjin viidiyoo hojjechuuf dhufeen akkuma inni duraan dubbataa ture viidiyoo isaa wajjin hojjechuuf asitti argamee jira. Misraa fi Fadilii isaan akka sarratti waan sana raawwatan ani immoo itti agarsiisa. Gara fuulduraatti immoo isaa wajjin viidiyoo hedduu akka hojjedhu walii gallee jirra isaan. Dhageessan egaa waan tokko isiniin jettee jirti. Baay'isoo isinii teekwaandoo waan argi babbarattee jirti. Gaafa jara waamnu iyyuu jechaadha. Isin bichaan hin dhufnaa naan jedhaati. Hamma isinitti agarsiifti dhuftee jechaadha. Maaliif lamaan keessanuu qophaa kottaa barbaadan gaardii fudhadhaa barbaadan akka dheengaddaa naamni fiffidadhaa rakkoon qabu. Isin amma isinii qophooftee jirti jechaadha. Maaliifuu xiqqoo haasa'us yeellaa jirti. Maaliif yeroo jalqabaatiif yaa'u yeella'ama. Kanaaf an dubbataa jira jechuudha. Waan jiru immoo sichi ilaallaa. Amma maal akka fiddanu maal akka gootanu ilaallaa. Kana booda isinis akkuma isin waan baay'ee natti hojjetan yookaan nama akkuma nama filannoo hin qabne na godhan baay'ee. Argeen ture viidiyoocha wanna ilmoo durbaarraan heegamni hedduu godhaniiru. Ijoollee dhiira irratti wanti kun godhamuu hin qabu. Kanaaf wanti kun waan baay'ee na aarseef Abraaroo wajjiniin lachanuu isinitti agarsiisa durbi maal akka taate mucaa akka kanatti tumtanii akka kanatti kabbabdanii waan kanatti gochuu keessaniif keessattuu Misraan sitti agarsiisaa qoy wal argina. Guyyaa tokko si argachuun koo hin oolu sitti agarsiisaa qoy. Ammas yoo isinii viidiyoo kana ilaalaa jiraatte naa qophaa'e jedhini. Keessattuu Misraan viidiyoo kana ilaaltee dheetanii yaada. Wal argannaa yoo Rabbi jedhee. Maaliifuu handaanyaan ta'a hedduu jiraatti jechaadha. Maaliifuu argitu bicha amaa inni gaardii danuu waan argee naafu fudhatanii akka nuuf. Maaliif inni kana godheyyuu durba isinii wayya. Isin durbaan xaxxo godhamtu malee isin dhiira waan argee naafni isiniin barbaachisu. Maaliifuu kana booda Hayaatii wajjin viidiyoo tokko isiniif gadhiisna. Isin immoo yaada keessan koomentii irratti barreessuun dagatinaa. Waan jiru koomentii irratti barreessaa isiniin jedha. Kanaaf isii wajjin viidiyoo hojjannaa. Jara lamaan sana ammoo baasna viidiyoon har'aa gabaabbatus egaa kana fakkaata. Viidiyoo biraas kana booddee viidiyoo biraas hin hojjannaa waliin yeroo dheeraa waliin hojjechuuf dandeenya. Wanni kun waan baay'ee na aarseefan dhufee Misraaf. Jarri laa hojiin jara cimaadha. Ati nama tokko amanuu hin qabdu. Miti? Fallisaanis Misraa nama cimaa akka jira miti nama hin qabamne lamaan jaraayyuu ati immoo yoo lamaan jara amante hin ta'udha. Lamaan jaraayyuu amanin yoo maal jedhu godhan yoo barbaadan jarri kanaaf Misraa fi Fadilii isaanii wanna kanarratti waan dhiira irratti hojjetamuu hin qabne waan hojjetaniif waan baay'ee na aarseedhaa fi wal arginaa kana booddee Meme gurbaa kanarra wanna tokko akka jarri godhanu hin arginaa waliin gara fuulduraatti nu wajjiniin ta'an isiniin jedha. In kaffallaaf immoo waan hin bareenye waan qaanii hin qabne akka kanaa ilmoo dhiiraa irratti raawwachuu jaraatiif baay'ee waan na gaddisiiseef waliin laallaa nu wajjiniin turaan isiniin jedha. Egaa akkuma isinitti himee hayyuun akkasitti isinitti dubbattee waan arge jejjettee kaate na yeellaasuuf ta'ee tayyaadha. Maaliif inni si filadhe tokkoffaa beekti teekwaandoo waan arge babbaratteetti. Kanaaf hamma jarri inkaan maal jedhama. Kanaaf isiniif hin baasa jetteetti itti haasofte jirte jechaadha. Isirraa dhageessanitti hidhee tayyaadha. Qophaa Misraadhaa Fadlisaan qophaatii isiniif dhufti hamma sirriitti warri kutuun jechaadha. Yoo barbaaddan lamaan keessanii abaatu walakkaattiin isin daanyaa ta'a. Kanaaf na waliin turaan isiniin jedha. Viidiyoon hadhaa gabaabbatus baay'ee.